Akkam jirtu daawwattoota keenya. Jimaata darbe Iraan xiyyaara waraana Ameerikaa F-15E jedhamee beekamu rukuttee kuffistee ture. Yeroo sana paayileetiin xiyyaarichaa fi hojjetan humna qilleensaa Ameerikaa tokko xiyyaaricha keessaa darbamanii bahanii ture. Isaan lameenuu bakka adda addaatti kan isaan bu'an. Ameerikaan humna waraanaa Iraan dursitee isaan bira geessee lubbuun baraaruuf tattaaffii hedduu taasiste. Diraamaa guddaatu irratti mul'ate. Xiyyaarota Ameerikaa biroonis dhabamaniiru. Waa'ee kanaa fi waa'ee dubbii Tiraamp falmisiisaa ta'e haga har'aatti dubbii ijoo ta'e isinitti himna. Waa'ee lakkoo hiikaa fi tasaa wajjin jechuudha. Nu waliin tura. Hiika akkam? Akkam jirtu Zalaalam? Naguma. Mee waa'ee opereeshinii kanaatti osoo hin ce'in dura jimaata darbee maaltu raawwate? Humna waraanaa Ameerikaa maaltu raawwate? Keessumaa xiyyaara waraanaa isaanii. Tole Zalaalam ebla 3 gaafa jimaataa xiyyaara Ameerikaa F-15 jedhamu qilleensa Ameerikaa keessatti rukutamuu hordofe. Ameerikaan immoo paayileetii fi ogeessa meeshaa waraanaa achi keessa ture baraaruudhaaf tattaaffii guddaa gochaa turanii humna waraanaa guddaa bobbaastee helikopteroota humna addaa akkasumallee xiyyaarota kan biraa bobbaasuudhaan barbaacha cimaarra turanii paayileetiin inni tokko gaafuma bulee ganama isaa argame borumtaa isaa argame hojjetaan meeshaa waraanaa yookiin immoo xiyyaara sana keessa taa'ee meeshaa yookiin misaayila boombisaa ta'u kan dhukaasu argamuu hin dandeenye ture guyyoota lamaanii fi sun immoo Ameerikaanis ta'e Iraanii dursanii qaqqabuudhaaf wal dorgommii guddaa keessa turanii. Sababni isaa Iraan nama sana qabattee jechuun waraana kanarratti propaagandaa guddaa ittiin hojjechuudhaaf yookiin immoo maqaa ishee ol kaasuudhaaf waa hedduuf ishii gargaara ture. Namaayyuu namoonni paayileetii Ameerikaa yookiin immoo waraana loltuu Ameerikaa kana qabee badhaasa guddaa akka argatu jechuudhaan waamicha gootee turte. Sanarraa ka'uudhaan namoonni baadiyyaa naannoo xiyyaarri sun itti kufe keessa turanillee bobba'anii meeshaa hidhatanii barbaacha cimaarra turan jechuudha. Diraamaa guddaatu ture. Gama biraan immoo Ameerikaanis helikopteroota xiyyaarota waraanaa hedduu bobbaasuudhaan akkasumas humna lafa warra komaandoo ta'an bobbaasuudhaan naannoo sanatti buustee opereeshinii gara guyyaa lamaatti dhiyaatudha kan gaggeeffame. Sana booda guyyaa kaleessaa Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka ibsetti opereeshinichi bifa milkaa'aa ta'een xumuramuu fi loltuun Ameerikaa yookiin immoo nama waraana Ameerikaa keessatti muuxannoo waggaa dheeraa qabu nama gulantaa koloneel irra jirudha. Namni sun baraarameera. Miidhamee ture garuu haala gaarii irra jira jechuudhaan Tiraamp kan beeksise. Akkasuma seentiraal koomaandiin Ameerikaa yookiin immoo ajaji giddu galeessaa kan amma waraana kana adda durummaan hoogganaa jiru jechuudha. Ibsa baasanii opereeshinii keenya guutumaan guutuutti xumurree amma xiyyeeffannoon keenya gara Iraan irratti wal haleellaa gaggeessinu itti fufuudha kan jedhu kan beeksise. Diraamaa guddaan kan guutamedha opereeshinii loltuu sana baraaruu jechuudha. Waraanota gara ji'a tokko oliif gaggeeffameetiin olitti waan guyyaa lamaan darbee raawwatetu muddama guddaa uumee ture. Maaltu ta'e yoggaa jennu gabaabumatti xiyyaarri Ameerikaa baay'ee beekama F-15E jedhamu kun erga yeroo rukutamu nama lamatu keessa ture jechuudha. Paayileetichi sun yeroo sana barbaacha sa'aatii muraasaan boodadha kan isaan dafanii isa oolchuu danda'ani. Wizard jedhanii waamane kan duubarra taa'udha. Namni kun immoo yeroo muddamaa keessatti yeroo paayileetiin haala ulfaataa keessa taa'ee balaliisisu meeshaa waraanaa xiyyaarichi sun darbatu sana qindeessuu, piroogiraam gochuu, darbachuu irratti hojiin hojjetu jechuudha. Koloneela baay'ee kabajamaadha Tiraamp illee ibsee ture. Namni kun dhabamee ture. Kan beekamu taateen kun kibba lixaa Iraan keessattidha kan inni raawwate. Gaarreeniin kan guutamedha. Baay'ee ulfaataadha naannoo sanatti opereeshinii gaggeessuun. Yeroo sana Iraan humna adda addaa bobbaastee jirti. IRGS kan jedhamu humna warraaqsa kan Iraan bobba'anii ture. Hidhattoonni milishaa Baasiij bobba'anii ture. Akkasumas immoo naannoo sanarraa tikfattee bultoota hedduutu jira. Naannoo baadiyyaa fagoodha waan ta'eef. Baadiyyaa keessa waan ta'eef naannoo gaarreen sana keessa. Isaan inumaayyuu horsiisee bultootadha. Horii isaanii bineensaa fi hattoota naannoo fagoorraa dhufanirraa eeggachuuf jecha meeshaa waraanaa gaggaarii hidhatanii akka socho'antu ibsame. Isaaniyyuu nama kana qabuudhaatiif opereeshinii guddaa barbaacha guddaa gaarreen sana keessa taasisanii jiru. Inni guddaan garuu namni kun akkamittiin miliqee kan jedhudha hiika. Gaafa paaraashuutiidhaan darbamee bu'u
bakka bu'u sana tilmaamuun nama rakkisu. Haa ta'u malee leenjii addaati kan isaan qaban bakka bu'an sanarraati. Yeroo rakkina akkasiitiif dursanii kan leenjiin isaan fudhatan jira sirriidha. San akkamittiin ooluu danda'a kan jedhu mee haa kaasnu yeroo achirraati bu'u namni kun maal of harkaatii qaba meeshaa akkamii of harkaatii qaba akkamiin argamuu danda'e. CIA'nas keessatti qooda guddaa bahatee jira. Lokeeshinii yookaan bakka inni jiru immoo adda baasuudhaatiif GPS'dhaan jechuudha. Wantoonni gargaaran ni jiru. Namni kun lubbuun turuudhaaf wanta godheeru qaba. Mee wantoota barbaachisan qabxillee tokko nuuf kaasile. Haa ta'u paayileetiin humna qilleensaa yookiin immoo humna waraanaa tokko gaafa leenji'u yeroon akkasii mudachuu danda'a jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Seenaariyoo hundumaaf akka qophaa'u. Biyya namaa keessa dhattee alila gaggeessita waan ta'eef waan si mudatu hin beektu. Rukutamtee kufuu dandeessa. Xayyaarri kee rakkoon teeknikaa mudatee kufee caccabuu danda'a. Yeroo akkasitti maal gochuu akka qabdu harka diinaa akka hin galleef sababni isaa loltummaa keessatti booji'amuu caalaa wanti qaanessaan hin jiru waan ta'eef sana jalaa miliquudhaaf jecha maal goota dursitee wantoota si mudachuu danda'aniif akkamitti akka of baraartu leenjiin sii kennama jechuudha. Paayileetii kamiifiyyuu jechuudha. Leenjii guddaadha. Saayinsiinuma waraanaa addunyaati kun jechuudha. Akkaataatti biyyoonni leenjisanii fi teekinooloojii mataa isaaniitiin garaagaraa ta'an malee paayileetiin kamiyyuu yeroo rakkinaatti waan isa mudachuu danda'u dursee maal gochuu akka qabu ni leenji'a waanuma beekamaadha. Maaltu godhama paayileetiin kamiyyuu gaafa xayyaara waraanaa yookiin immoo jeettii irra gaafa ba'u kiitii yookiin meeshaa kennamuuf ta'e jechuudha. Kun maal jechuudha? Reediyoo kominikeeshiniin hin kennama jechuudha. Siginaalii atii fi ajaji si ajaju yookiin qaamni waraanaa si ajaju qofti itti walii galuu dandeessan encrypted kan ta'e yookiin immoo koodiin si kennama jechuudha. Reediyoo magganaanyaa jedhama biyya keenyatti amma beekamaadha. Kan loltoonni ittiin wal quunnamtii. Reediyoo quunnamtii jechuudha. Inni siif kennama. Siginaalii si kenname yookiin immoo koodii si kenname qofaadhaan kan ittiin si quunname bakka itti kufte sana kan itti hooggantoota kee quunnamtu jechuudha. Dursitee maal goota naannootti kufte sana hanga si danda'ametti fageenya irraa fagaattee deemuu qabdu. Sababni isaa caccabaa sanarraa ka'anii faana kee dha'anii humni nageenya biyya sanaa si hordofuu danda'a waan ta'eef kiiloomeetira hamma ta'e 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u fagaattee holqas yoo ta'e gaarreenis yoo ta'e muka jaloo fi bosona keessas bakka dhokachuu hin danda'a jettee yaaddu. Erga geesse booda maal goota lokeeto qaama sana qaama si hordofuuf yookiin immoo waraana keetiif iddoo argama keetii kominikeet goota jechuudha. Tariitii opereeshiniin sababni isaa by default yookiin maaltu yaadama lafa hammamiyyuu yoo ta'e biyya fagoollee yoo ta'e by default sammuu kee keessatti maaltu dhufaa baraaramuu nan danda'a yookiin immoo karaa ta'een na baraaruu danda'u. Kallattiidhaan yoo na quunnamuu danda'anis karaa michoota biyya kootii sanaan na quunnamuu danda'u jettee waan yaadduuf maal goota amma dandeessetti lubbuudhaan turuudhaaf carraa goota harka kennachuu dhiisuudhaaf tattaaffii garaagaraa goota jechuudha. Meeshaa quunnamtii qabdaa shugguxiin sii kennama akkasuma immoo cuuba yookiin billaa qabattee deemta. Kun maalidhaa fi tariitii fakkeenyaaf amma qaama si boojuu dhufeef yoo dandeessetti dhukaasta. Yoo dadhabde immoo amma dhumaatti maal goota falmattu yookiin immoo bineensi yoo sitti dhufees maal goota ittiin ofitti ifta waan garaagaraa si mudata waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaaf of qopheessita. Kanaafi sanatu ture jechuudha. Loltoonni Ameerikaa sun amma bakka ture gaarreen keessas haa ta'u holqa keessas haa ta'u bakka ture sanatti kanaan of eegaa qaama si hordofu hin quunnamta. Diina biyya sana keessatti kufte sana immoo amma danda'ametti akka isin arganne maal goota jalaa miliqxa jechuudha. Yoo si hordofu ta'e bakka dhokataa deemtee iddoo argama lookeeshinii sana kee immoo qaama si hordofuuf yookiin immoo biyya keetiif of ibsaa akkasittiidha kan hordofamu jechuudha. Amma dhumaatti akkasitti deemama jechuudha. Istiraateejiin kun keessumaa sarvaayivaal evasion resistance and escape jedhameeti kan inni beekamu. Inni jalqaba ooluu hin danda'a jettee yaaduudha. Inni lammaffaa immoo miliquudha. Inni biraa immoo wanta si mudatu falmii jiru hundumaa rezisti gochuu yookaan falmachuudha. Yeroo falmattu kana immoo jalaatii baatee iddoo si arguu hin dandeenye keessa dhokattee qaama si hordofu wajjiniitiin kominikeet gochuu yookaan qunnamuudha. Istiraateejii akkasii fayyadamu hundi isaanii. Inni guddaan yeroo achirraatti darbamanii bu'an waan lamatu isaan mudachuu danda'a. Tokkoffaa yeroo paaraashuutiidhaan bu'an humna guddaadhaan harkisa lafaatiin lafa rukutu miidhama salphaan irra dhaqqabuu danda'a. Miidhama guddaanis irra dhaqqabuu danda'a. Ogeessonni humna waraanaa dhimma kanarratti yeroo kaasan fakkeenyaaf mataan gadi galagalee bu'uu danda'u yeroo jalqaba fageenya irraatii kan dhufan yoo ta'e. Yoo akkas ta'ee jedha amma ogeessi miilitarii yookaan humna waraanaa tokko mataan kee kuni ulfaatiin amma qaburraatii
dachaa 25 dabaluu danda'a jedhe. Harka isaa lafaatiin gadi fiigaa waan ta'eef miidhaa guddaan sirra ga'uu danda'a jedhe. Sanarraati kan oolan yoo ta'e garuu amma fakkeenyaaf koloneelli Ameerikaa kun kan inni godhe bakka bu'e sanarraati gaara guddaadha kan inni ba'e. Gaara guddaa bahee holqa keessa dhokatee sana booddeedha kan inni humna waraanaa Ameerikaa qunname. Yeruma sana immoo Ameerikaan humna waraanaa humna xiyyaaraa yeruma sana Ameerikaan xiyyaarota waraanaa hedduu bakka sanatti bobbaaste kaan dhukaasaa ture. Humnoonni waraanaa fakkeenyaaf Deeltaa Foors kan jedhaman leenjii addaa kan qaban Maariyaam Foors humni galaanarraa Ameerikaa leenjii adda ta'ee fi opereeshinii addaa irratti barbaadaman akkasumas immoo lubbuu baraaruudhaaf leenjii addaa kan qabanis ni jiru bakka sanatti bobba'anii ture. Inumaayyuu humna warraaqsa eegdota warraaqsa Iraan wajjiniitiin dhukaasni yeroo gabaabaa gaggeeffamee ture. Sana keessa oolchaniiti Ameerikaan waraana ishee tokkichaatiif waan baay'ee dhabdee garuu lubbuudhaan oolchuu dandeesseetti. Achi keessatti mee xiyyaarota rukutamantu jira waa isaanii haa kaasu. Tole xiyyaarota kanarratti guyyaa jalqaba paayileetiin inni jalqaba baraarame sanatti viidiyoowwan garaagaraas kan BBCnis mirkaneessee bahaa turan. Fakkeenyaaf amma xiyyaarri Ameerikaa C-130 kan jedhamu kan loltoota fe'u kan meeshaa waraanaa fe'u naannoo gaarreen kibba Iraan keessa yeroo fageenya gadi dhiyaatee balali'uudhaani barbaacha taasisu mul'ataa ture. Akkasumas helikopteroonni Black Hawk warri jedhaman kun yeroo gadi siqanii balali'anii fi poolisoonni Iraan illee yeroo kallattiidhaan itti dhukaasaa turan kilaashiidhaan yeroo itti dhukaasaa turan mul'ataa ture. Kanaaf maalidhaa guyyaa paayileetiin sun itti baafamu sana keessatti jechuudha. Xayyaarri Ameerikaa kan A-10 Warthog kan jedhamtu rukutamtee isa jalqabaati. Paayileetii sana baasan. Isheen achuma kibbaa naannoo daangaa Omaanitti bishaan keessatti kufteedhama. Garuu immoo paayileetiin xayyaarichaa battaluma sanatti baraarameera. Inni kan biraa helikopteroonni Ameerikaa lamas rukutamaniiru. Black Hawk isaan tikfattootatu itti dhukaasaa ture fayyadamu. Akkas jedhee garuu immoo nagaadhaan qubataniiru. Akkasuma immoo paayileetonni achi keessa turanis loltoonni achi keessa turan nagaa isaaniitti US ibsitee turte. Inni kan biraa ogeessa meeshaa waraanaa kan guyyoota firaan keessa barbaadamaa ture kana argachuu irratti Ameerikaan xayyaarota hedduu bobbaastee turte. Tiraamp iyyuu kan dubbate humna waraanaa guddaa bobbaasnee xayyaarota waraanaa gosa garaagaraa akkasumas humnoota Ameerikaa gosa garaagaraa bobbaasnee turreedhe. Achi keessatti xayyaarri C-130 kan jedhamu xayyaarota gurguddaadha. Loltoota hedduu yeroo opereeshinii akkasiitiif bobba'an yookiin immoo yeroodhuma waraana idileetiifuu loltoota kan ittiin feetu meeshaa waraanaa kan ittiin feetu xayyaarota gurguddoodha kan geejibaati. Tariitii xayyaaronni kun komaandoo warra qilleensa irraa bu'an ta'uu danda'a yookiin immoo warra achi keessa turan dhaqee fuudhuudhaaf ta'uu danda'a. Xayyaaronni lama Iraan keessatti ashaawaadhaan yookiin immoo cirracha keessatti qabamanii ka'uu dadhabanii achumatti akka gubatan godhameera kan jedhu odeeffannoonis jira. Iraan immoo maal jette xayyaarota Ameerikaa C-130 warra jedhaman kana xayyaarota gurguddoo kana rukutee kuffiseera jettee. Ameerikaan garuu ragaaleen kan agarsiisan maalidha? Xayyaaronni kun ka'uu waan dadhabaniif cirrachaa waan qabamuu dadhabaniif harka Iraanitti kufuurra jedhanii achumatti fanjiidhaan yookiin immoo boombiidhaanii gubanii deeman kan jira. Viidiyoon tokko tokkos bahaniiru. Suuraawwan hedduunis bahanii Ameerikaanis akka isaan gubatan mirkaneessitee jirti. Eenyu gubee kan jedhu Iraanaan ayetti. Xiyyaaronni kun C-130 warra jedhaman kun xiyyaaronni lamaanuma geejibaati. Waraana ture kan isaan buusanii cirracha keessa buufatanii ture akka Ameerikaan jettutti. Sana booddee opereeshinii isaanii xumuranii yeroo ka'uuf jedhan ka'uu hin dandeenye. Cirracha keessatti qabamanii ture. Gaarreen Zagros gaarreen Iraan keessaati isaan gurguddoodha achi keessattidha. Humni waraana IRGC humni eegumsa warraaqsaa Islaamaa Iraan fageenya kiiloomeetira 3 irra gahanii ture jedhama. Tiraamp iyyuu akkas jedhee ture. Tiraamp iyyuu koloneelichumayyuu qabachuu bira gahaniiru jedha. Amma xiqqoo tafee jedha. Amma yeroo isaan isa baasanii xiyyaarota kana kaasuudhaaf jedhani xiyyaaronni sun ka'uu hin dandeenye hamma sirreessitee gabaasa adda addaa dhiyeessitee maal goona jettutti yeroon hin jiru ture. Xiyyaaronni kun immoo kan isaan beekaman teekinooloojii adda ta'an qabaachuutiinidha. Classified teekinooloojii yookaan immoo kan Ameerikaan qofti beektu yookaan qabdu meeshaalee teekinooloojiiwwan qunnamtii adda ta'anii fi biyyoonni kan akka Raashiyaa, Chaayinaa kan hin qabne xiyyaara kun ni qaba jedhama. Achitti qabaman jechuun tokkoffaa iccitiiwwan teekinooloojii Ameerikaa
ni bahu. Iraan tariitii reverse engineering jedhanii xayyaarota akkasii deebistee oomishuu dandeessi. Kana hambisuuf jecha achumatti gumnee deemnee kan jedhudha kan isaan ibsan jechuudha. Ameerikaan nama tokko oolchuuf yookaan nama lama oolchuudhaatiif xiyyaarota waraanaa lamaan kana guutummaa guutuutti dhabdee jirti. Xiyyaarri C-130 jedhamu kun tokkoonsa $1 miliyoona 100 baasa jedha odeeffannoowwan tokko ilaalaan ture. Gara $1 miliyoona 200 olii xiyyaara lama irratti qofa dhabdeetti jechuudha. Ameerikaan kan rukutaman akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Opereeshinii kana gaggeessitee xumuruudhaatiif baasii guddaaf saaxilamteetti. Ta'us garuu injifannootiin galleerradhanii dhaadataa jira. Waraana keessatti kan ilaalamu kanaadha. Lubbuu baraartuudha malee meeshaa achitti dhabde yookiin immoo maallaqa baastee toon ta'in waraana keessa jirta duraanuu beekamaadha. Achi keessatti akka injifannoo guddaatti kan ilaalamu loltuun keechi keessatti qabamu yookiin booji'amuu dhiisuudha malee amma waa'ee baasii waa'ee meeshaa achitti seelaa gubatu miti jechuudha. Kana duras mudatee beeka hiika fakkeenyaaf opereeshinii bara bulchiinsa pirezidaantii Baaraak Obaamaa Paakistaan keessatti Osama Bin Laden guyyaa ajjeesan sana opereeshinii yeroo gaggeessan xiyyaarri tokko achitti balaan mudatee ture. Sirrii helikopteroota achi deeman keessaa tokko kufee ture. Achumatti gubanii deeman. Kun kan jalqabaa miti jechuudha Ameerikaa fi kun immoo teekinooloojii ficciiti waan jiran dhoksuuf kan jedhamu. Iraan garuu waraana kana keessatti yeroo Ameerikaan dadhabdeetti jedhee keessumaa Tiraamp humni qilleensaa Iraan baay'ee dadhabee jira. Ittisa tokko maleedha kan xiyyaaronni keenya seenanii bahanii opereeshinii gaggeessanii bahan jechaa ture. Yeroo dhaadannoo isaa dabalaa turettidha kan balaa guddaan Ameerikaa mudataa ture. Keessumaa immoo biyyoota Awurooppaa arrabsaa ture Tiraamp waraana kana keessatti hirmaachuu dhabuu isaaniirraa kan ka'e. Keessumaa Faransaay, UK'n fa'aa dhimma kanarratti callisaniiru. Arganni baay'ee isaan xiqqeessee arrabse deebiin kennine opereeshinii kana keessatti illee hin hirmaanne yaadallee hin kennine. Kuni Tiraamp waraana kana keessatti Israa'el wajjin akkuma qofaatti hafan waan namatti argisiisus qaba. Sirriidha. Biyyoota Awurooppaa keessaa Ameerikaa alkallattiidhaan kan gargaare UK'dha. Beezii ishii Awurooppaa keessa jiru yookiin immoo UK keessa jiru fi kan Diyaagoo Gaarsiyaa jiru kennuudhaan alatti biyyoonni kallattiidhaan kana keessatti hirmaatan jiranii. Kanaadha. Mee wantoota erga opereeshiniin kun gaggeeffame as ta'anitti yaada barru amma immoo dubbii ijoo kan ta'e dubbii Tiraamp kaleessa dubbateedha. Booruudha akka inni jedhetti facaasaa yookaan kibxata booruu guyyaa riqichaa fi guyyaa buufanni annisaa Iraanitti haleelamu yookaan barbadaa'u jedhee ibsee jira. Jahannama keessan isin jiraachisaa jedhee jechoota arrabas fayyadamee gaggeessaa biyya tokkorraa jecha hin eegamnedha. Jechoota asirratti dubbachuuf hin dandeenye waan inni dubbate jecha safuuti waan ta'eef gaggeessaa biyya tokkos kan inni dubbate jedhamee hin eegamu. Tiraamp dubbii aliidilee yookiin immoo waan informaal ta'e dubbachuudhaan beekama. Akka gaggeessaa biyya tokkoo osoo hin taane akkuma namni dhuunfaa tokko yookiin immoo hiriyoonni lama wal beeka walitti haasa'anii wayitti miidiyaa dhuunfaa isaa irratti barreessa. Garuu immoo gaggeessaa biyyaati. Kana dura waan akkasii yeroo maaliif gaggeessaa biyyaa ta'e akkasii Tiraamp dubbatama yeroo jedhamu Maarko Ruubiyoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Tiraamp akka orderii yookiin immoo pirootokoolii gaggeessitoonni biyyoota kaanittiin dubbatanii akkasii Tiraamp irraa dubbii siyaasaa irraatiin fakkeenyaaf Imaanu'eel Maakiroonii waan jedhe yaadatte waa'ee haadha manaasaati. Kaballaa haadha manaasaa kan mangaagaasaa cabsiteerraa iyyuu hin bayyaannanne aga ammaatti jedhe gaggeessaa biyya tokko yookaan Ameerikaa taate michuu kee sanuu Faransaay fi Ameerikaan hariiroo gaarii qabu. Maakiroonii yeroo baay'ee maqaa kaasuu jaalata. Hamma sana gadi buusee nama salphisee dubbachuu danda'udha Tiraamp jechuudha. Kana waan adda irraatiin eegdu bulchiinsi Tiraampii fi dubbiin Tiraamp yeroo baay'ee waan akkasiitti mudata waan ta'eef Afrikaa kanaan dura arrabsee beeka. Ammas jecha arrabaa yookaan warri adii F-word jedhanii kan fayyadaman. Isa dubbachuudhaan Tiraampiin ulaa hormuuz hin bantuu ta'e jedhee jecha arrabsoo sana erga jedhee booda sa'aatii 48 qabdu jedheeti inni numaayyuu guyyaan kibxataa guyyaa riqichawwanii fi anniisawwanii Iraanitti haleelaman jedhee kan inni dubbatee garuu immoo ergasii booda miidiyaa Ameerikaa fi Fox News wajjin turtii taasisee maal jedhee guyyaa wixataa kanarraa Iraanii carraatti waliigaltee irra gahuu qabdi. Garuu nuti maal yaadee ture Iraanii mancaasnee boba'aa ishii to'achuu akkasii yaadee ture jedhee garuu immoo ammayyuu sa'aatii 48 qabdi kan inni jedhee dubbatee. Tiraamp waan akkasii dubbachuun kun haaraa miti. Kana duras boba'aa isaanii fudhannaa kan jedhee Tiraamp yaadatte yoo ta'e waggaa 50 hin ta'a amma waggaa 40 dura
dargaggeessa waggaa 30 keessaa ta'e mootummaan Ameerikaa Iraan irratti waraana banee boba'aa ishee to'achuu akka qabu yeroo sun dubbataa ture. Tiraamp waan bara sana dubbatu amma hojiirra oolchaa jira. Venezuelaa kan inni dhaqee qabatee fi Nikolaas Maduro wajjinitti wal dhabdee addaa waan qabaniif osoo hin taane qabeenya boba'aa addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaarra ishee kaa'u Venezuelaa waan qabduuf amma dabareen yoo waraan Iraan keessaati ba'e gara Kuubaatti darbuu danda'a. Irra deddeebi'ee maqaa Kuubaadha jedhee jira. Kanaaf Tiraamp tokkoffaa tilmaamuu hin dandeessu. Dhuguma waan dubbatu kan hojiirra oolchamuun oolchuu kan jedhu. Amanuun rakkisaadha. Amanuu dhiisuu hin dandeessu. Amanuu dhiisuu hin dandeessu. Guyyaa tokko haleellaa sana raawwata. Doorsa gurguddaa ta'anis hin dubbata. Iraan gama kanaatiin dubbiin Tiraamp yakka waraanaaf keessaatii qaba jettee irra ibsitee jirti. Iraan itoo dubbii kee dammaan qabee Iraan qofa osoo hin taane pirezidaantii Baraak Obaamaa jalatti gorsaa nageenya biyyoolessaa kan ture Ben Rhodes waan jecha Iraan kana fakkaatu dubbate. Maal jedhee BBCtti akka himetti Tiraamp waan dubbate kana dhaqee hojiirra oolcha taanaan sababni isaa buufataalee siviiliiti amma madda annisaa biriijii yookiin immoo riqicha namaa rukutuun madda annisaa ibsaa wiirtuu ibsaa rukutuun akka buufata waraana akka buufata siviilii kan nageenya uummata siviilii kan hin hidhanneetti ilaalama waan ta'eef kun yakka waraanaati. Kanaafi loltoonni Ameerikaa Tiraamp irraa ajaja fudhachuu dhiisanii kana hojiirra oolchuu kan jedhu ammayyuu gaaffidha. Garuu Tiraamp waraana kana keessatti qobaasaa waan ruumii yookiin immoo kutaa waraanaa keessa taa'e ofuma isaatii osoo namaan hin mari'atiin waan murteessu fakkaata. Kana kan jedhe gorsaa nageenya biyyoolessaa pirezidaantii duraanii Ameerikaa Baaraak Obaamaa jechuudha. Yakka waraanatti seente Ameerikaan ajaja Tiraamp kana fudhatanii loltoonni Ameerikaa dhuguma dhaqanii buufataalee anniisaa fi riqicha fi kanneen biroo Iraan haleelu taanaan kun yakka waraanatiin adda miti kan jedhudha. Har'a Iraanis ibsa kana fakkaatudha kan isheen kennite. Ameerikaan kun yakka waraanaa fi duguggaa sanyiiti kan inni irratti gaggeeffamaa jiru doorsisni kun kan jedhu. Dubbii Tiraamp akeekkachiisni inni kenne kun amma kan jalqabaa miti Zalaalam. Yaadatta utee torban tokko duras yeroo Paakistaanitti mariin toon jalqabin dura Iraanitti guyyoota sa'aatii 48 qabdu jedheen sana booda Iraan wajjin marii jalqabdee jirti numaayyuu waan nuti barbaannu nuu kennaa jirti kanaaf guyyoota 10 achi dheeresseera haleellaan gaggeessu jedhee erga gara guyyaan dhumeera guyyaan itti Tiraamp haleellaa waanuma wal fakkaataadha akkuma ammaa kana maal jedhinni buufataalee anniisaa fi buufataalee siviilii kan Iraan kanneen ta'an kana kanneen akka humna ibsaa wantoota akka bishaanii kana haleellee mancaasan hidheeti kan inni akeekkachiise garuu guyyaa dhumaatti maaltu ta'a jedheetu addunyaan eeguyyuu mariin sun Paakistaanitti kan jalqabe mariin sun garuu hin milkoofne deebi'ee eegala kan jedhu siyaanni jira. Sodaachisni Tiraamp kun erga inni kaleessa sana barreessee kaasee wantoonni hedduu raafamni ka'eera amma gatiin boba'aa garmalee dabalee jira. Biyyoonni garaagaraa amma dubbachuu jalqabaniiru. Sababni isaa wanti Tiraamp godhu wanta Ameerikaan gootu kallattiinis ta'e alkallattiin addunyaa irratti dhiibbaan cimaadha waan ta'eef jechuudha. Tiraamp nama waraanaati. Gam tokko nama nagaati jedhee of faarsa malee fakkeenyaaf nagaa fiduudhaan badhaasni noobiliinaaf ta'a jedhe yeroo itti walitti aansee falmaa ture tokko yaadata. Obaamaan garuu yeroo filannoo isaa yeroo dorgomaa ture nama waraana akka ta'ee fi addunyaa kana irratti nama balaafamaa akka ta'e waraana kaasuu akka danda'u jala muree dubbatee ture. Yeroo duulli filannoo gaggeeffamu. Namootni bulchiinsa Tiraamp jalatti isa marsaa jalqaba irratti humna waraanaa isaa keessatti hojjetan. Chief of Staff yookiin Chief of Staff dabalate. Ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Ameerikaa. Dubbiin Tiraamp dubbii maraatummaati. Dhimma waraanaa irratti inumaayyuu ajaja isaa fudhachuu dhiisaniifa kan bulchiinsa isaa keessaati of baasan faana jiru. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti gorsa Tiraamp ta'e namni hojjetaa ture. Tiraamp nama balaafamaa akka ta'e ibseeti keessaa ba'e. Kun yeroo sana Ameerikaanonni hin dhageenye ture. Amma garuu murtoo koongirensii malee ofuma isaa murtoo dabarsiti waraana kanatti kan seene biyyoonni Awurooppaallee bira dhaabbachuu kan didanii fi kanaafidha. Kanaaf adeemsi Tiraamp kun addunyaa gara waraana biraatti iyyuu oofuu danda'a. Gara waraana addunyaa sadaffaatti geessuu danda'a jedhanii kanneen sodaa qaban ni jiru. Tiraamp nama waraanaati jechuun ni danda'ama amma haala deemaa jiruutiin keessumaa
riqichoota akkasii kan rukutu yoo ta'e Iraan miidhamuu dandeesse. Itoo Zalaalam torban garasii keessa riqichi Iraan beekaman rukutamee gaarreen lama kan walitti hidhu riqicha guddaadha Iraan keessatti. Inumaayyuu baha giddu galeessaa keessatti riqicha guddaa fi dheeraadha kan jedhamu rukutamee ture humname. Geejjibni Iraan inni guddaan achirraan kan gaggeeffamu. Maalidha kan jedhu inumaayyuu Iraan Teheraan irraa gara lixa biyyattiitti fi gara kibba biyyattiitti misaayilota deddeebisuudhaaf riqicha sana fayyadamti kan jedhuuni riqicha sana hojiin ala godhanii jiru humni qilleensa Ameerikaa yeroo viidiyoo sana agarsiisu Tiraamp fuula miidiyaa isaa irratti hawaasummaa isaa irratti gadi lakkisee ture yeroo riqichi sun rukutamuu fi aarrechi irraa gara samiitti yeroo ol ka'u agarsiisee akka gootummaatti ittiin dhaadatee ture kuni waraana keessatti wiirtuuwwan siviilii akkasii rukutuun akka maalitti ilaalama dhorkaadha seera idil addunyaatiin dhorkaadha akka yakka waraanattis ilaalama waan ta'eef ajaja waraanaa bakka waraanaa buufataalee waraanaa loltoota walii haleeluu dandeessa wal jala ajjeesuu dandeessa kaayyoo waraana sanumaadha garuu buufataalee siviilii kanneen jedhaman nageenya uummataaf yookiin wanta siviilii ta'e wanta jireenya guyyuu namootaaf uummata hin hidhannee fi itti ooltu kan akka riqichaa daandii humna ibsaa giddibii yookiin immoo jira miti hidhaawwan adda addaa haleeluu hin dandeessu sababni isaa seera idil addunyaa akkuma manneen barnootaa manneen yaalaatti ilaalamu tajaajila bu'uuraati wanta ta'eef har'a itti aanaan pirezidaantii Iraan maal jedhanii Tiraamp kan inni hin hubanne tokko boombiiwwan adda addaa fayyadamee gamoowwan gaafa reebaa oolu yookaan mancaasaa oolu beekumsi Iraanotaa dhagaa kana keessa yookaan gamoo kana keessa waan dhokatee jiru itti fakkaata. Beekumsi hubannaan qaroominni Iraanonni qaban sammuu piroofeesarotaa fi beektotaa keessa jira isammoo haleeluu hin danda'u. Iraan baay'ee qabdee jedhee dubbatee jira. Isaaniin rukutanii kan dhaabsan miti. As keessatti biyyi tokko garuu waraana Iraan kana keessaa ta'e waan bu'aa buufatte fakkaata. Israa'el. Israa'eliif kun carraa guddaadha. Carraa guddaadha. Ameerikaan waraana kana keessa garatti baatus dhiistee bahuufis xumurtee bahuufis rakkattee jirti. Waraanichi farda gaara lixee akka jedhan sana fakkaata. Itti seenanii waan ta'e qabatanii bahuu qabu. Yookiin immoo akka hin baaneef hin xumuramne. Xumuramne. Akka mo'anneef Iraan dura dhaabbattee jirti. Dura dhaabbattee jirti. Garuu gama biraatiin wiirtuuwwan adda addaa Iraan baay'een isaanii manca'anii waan jiraniif rukutamanii waan jiraniif gama dinagdeetiinis Iraan waan dadhabaa deemtuuf gama teekinooloojii adda addaatiinis dadhabsiisa waan deemaniif beektoota baay'ees waan jalaa ajjeesaniif gabbisa niwukileeraa kana ilaalchisee Israa'el waraana kana keessaatti waan buufatte fakkaata. Netanaa'uun iyyuu dubbateera kana yeroo waraanni kun jalqabu gadi ba'ee maal jedhee waggaa 40 kana eegan ture jedhee dubbate. Carraan akkasiin argamu sababni isaa pirezidaantonni Ameerikaa kana dura turanii qondaalonni fi tikii biyyoota garaagaraa yeroo garaagaraatti dubbatan maal agarsiisu gaggeessitoonni Israa'el yeroo garaagaraatti pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filame tokko gaafa dhufu Iraan irratti tarkaanfii Ameerikaan akka fudhattuuf yeroo garaagaraatti wawwaataa turanii keessumaa kana duratti CIA keessa turanii amma miidiyaa irratti baanii namoonni dubbachuun beekaman jiru. Namoonni akkasii maal jedhu kana dura pirezidaantonni jiran hundi isaanii keessumaa wawwaannaa Netanaa'uun taasisuun fudhannee turan jedhanii turan. Amma Netanaa'uun yaadatte yoo ta'e waggaa tokko keessatti Tiraamp aangootti dhufee waggaa tokko keessatti marsaa 7 White House dhaqe. Kana jechuun maal jechuudha tariitii Tiraamp irratti dhiibbaa geessiseera. Isatutti galchee jiru. Garuu Ameerikaanii Tiraamp nama akkasumaan dubbii namaatiin dhiibamee waraanatti seenuu miti. Kanattuma yaadnee kaayyoodhuma Ameerikaati kan jedhus jira. Garuu naannee kun Israa'eliif carraa guddaadha. Gaazaa keessatti Ameerikaan hirmaatteetti. Yaadi. Gaazaan har'aa lafa onaa godhanii kaa'anii jiru. Meeshaalee waraanaa Ameerikaati kan achi. Meeshaalee waraanaa Ameerikaatu achi jira. Tiraamp deeggaree jira. Karoora nagaa gaafa baasanillee akka Israa'eliif mijatutti qabxii 21 kan isaan qophaa'an. Komiiwwan kaan keessaa boordiin hundaa'e Tiraampitu hundeesse. Achi keessatti Hezbollaan meeshaa waraanaa hiikkatoon jedhu Lebaanos keessatti hojiirra oolchuutiif tattaafataa jiru. Hamaas hiikkachuu qaba jechaa jiru. Gama Iraaniin tireetii yookaan yaaddoo Israa'el kan taate rukutaa jiru. Kana jechuun gama biraatti yoo laaltu waraanni kun waraana Israa'el malee waraana Ameerikaa miti warra jedhaniif yaadni isaanii madaala kan kaasu fakkaata. Yaaddoodhuma amma deeggartoota Tiraamp dabalatee Rippaabilikaan paartii keessa ammayyuu mormiin kaa jiru maalidha? Waraanni kun waraana keenyaa miti. Iraan kallattiidhaan Israa'el Ameerikaa irratti yaaddoo cimtuu hin taane kan jedhudha. Paartiidhuma Tiraamp keessa mormiin ka'u keessaa tokkodha. Naannee garuu kuni
fayyadeera jechuudha. Israa'eliin baay'ee fayyadeera. Dhuma irratti qabxiin kaasnu zalaalami carraanii marii jiru maalidha kan jedhu mee kaasnu gabaasaaleen baan akka agarsiisanitti torban tokko dura Paakistaan tattaaffii garaagaraa gootiin keessumaa biyyoonni akka Turkii, Masirii keessatti kan hirmaatanii mariin jalqabamee ture. Garuu Islaamabaad keessatti mariin taa'ame itoo milkaa'in hafee Ameerikaan ilmaayyuu maal jettee Iraan marii barbaaddu waan jedhu ibsa kennitee turte. Garuu immoo Iraan lakki nuti marii ammayyuu kaayyoon keenya waraanni kun akka nurraa dhaabbate waraana justice yookiin immoo waraana haqaa miti nurratti labsame waan ta'eef Ameerikaan akka nurraa dhaabduuf waraana kana ammayyuu mariin kaayyoo keenyadha. Garuu immoo of ittisuun mirga keenyadha kan jedhu qabu. Ammas tattaaffiin garaagaraa godhamaa jira. As keessatti Paakistaanii shoora guddaa taphataatii kan jirtu. Waraana sana kan marii sana kan ishee godhe kan jalqabe isheedha. Ammas kaayyoo kana duratti Ameerikaan qabxii 15 kan of keessaa qabu waraana kana dhaabuudhaaf Iraaniif dhiyeessitee turte. Iraan immoo qabxiiwwan sana hin fudhannee numaayyuu isheen ulaagaa mataa ishee dhiyeessitee turte. Reuters akka gabaasetti amma immoo bifa haaraadhaan mariin akka eegalamuuf tattaaffiin godhamaa jira kan jedhudha. Miidiyaan Ameerikaa Axios jedhamus akka gabaasetti yaaliin garaagaraa ammayyuu godhamaa akka jirudha. Naannee waraanni kun maaliin xumurama? Mariidhaan kan xumuru. Sababni isaa akkaataa ka'umsa isaaniitti mootummaa Iraan garagalchuu ture. Garuu mootummaan Iraan toon socho'ee guyyaa guyyaa misaayilaaf diroonii dhukaasu amma ji'a tokko ga'eera. Kana booda yoo humna lafoo bobbaasanii humna guddaa duulchisanii Teeraan qabatanii mootummaa jijjiiraniin ala haleellaa qilleensarraan qofaa mootummaa Iraan kana booda jijjiiruun carraansaa waan dhiphataa deeme waan fakkaatuuf naanna'ee haleellaa gaggeessaniin Iraaniin gara mariitti fidanii marii gara ofii barbaadanitti harka micciiranii fiduun yoo ta'e alatti carraan mootummaa Iraan kana booda kuffisuu baay'ee dhiphaa akka ta'e xiinxaltoonni ni himu. Mariin kun yoom gaggeeffama kan jedhu stiil ammallee waan irraan gahamneedha yookiin hin baramne ammaatti. Duraan fincila diddaa mootummaa irratti Iraan keessatti ka'eef kan yaadan fakkaatanii mirga lammiilee Iraan kabachiisuuf kan yaadan fakkaatanii jalqaban dhiibbaa taasisaa turanii mootummaa biyyattii jijjiiruudhaatiif jechuudha. Ali Haameenii jijjiiruudhaatiif kan isaan yaadanis waan milkaa'aa jiru hin fakkaatu. Kaayyoo dhukataan jiru waraanas amma argaa jirru kanadha. Egaa waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan kun garamitti ba'a kan jedhu hordofne kan isin biraatiin geenyu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya sagantaa asuma irratti xumurraa Zalaalam Taaddasaa fi Hiikaa fi Tasaatu isiniitiif dhiyeesse nagaan tura.